Ashamar Kafune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Odeeffannoo guyyaa har'aa kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo keenyaa guyyaa har'aa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa galmeessu ragaa suuraa fi viidiyoo wajjin kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Itti dabaluudhaan immootu Oromoon lafa hundattuu injifannoo galmeessaatii jira. Siifan Hasan mucattii Tigiree Itoophiyaadhaaf fiidu lafa sanbat gideew injifachuudhaan tokkoffaa baateetii jirti Olompikii Riyoo irratti. Gama biraatiin immootu dubartiin Turkii dhiibbaa uumuun beekamtu suuraa Amsterdam Sex Museum keessatti kaateef himatamteetii jirti. Biyya Amsterdam keessatti muuziyeemii waa'ee walqunnamtii saalam agarsiisutu jira. Isa san keessatti kaatee himatamte bal'ina kanaas gurra isin buusaa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannootti isin ceesisa. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa garaagaraa raawwachuu itti fufeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromiyaatiif qabsaa'u bosona Oromiyaa keessa asiif achi jooruudhaan diinota isaa gogombisaati jira. Waraanni bilisummaa Oromoo keessumaayyuu waggoottan 20 darbe kan laafee ture Eertiraatti galee misingaa fi waan garaagaraa boqqolloo fa'aa aramaa kan ture amma immoo ergareef biyyatti deebi'ee hoggansa akka jaalmarroo argatee cimee jabaatee lafa hundatti ijaaramee haleellaa garaagaraa diina irratti raawwachuudhaan injifannoo garaagaraa galmeessaa jiraachuu ragaan waan biraa fi nama osoo hin taane argaa suuraatii fi viidiyooti. Suuraa fi viidiyoo caalaa amanuudhaa fi wanti nama dandeessu tokkollee hin jiru. Suuraa fi viidiyoon akka nutti agarsiisutti waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa jaalmarroo jalatti deebi'uu eegalee amma akka malee jabaatee kinootii lafa hundatti of ijaaree diina garaa gubaa jiraachuu fi diinatti bowwoo ta'ee jiraachuu isaa ragaa suuraa fi viidiyoo irraa mul'achuun danda'ameetii jira. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti bara kana haasawaa akkasuma yookaan gabaasaa dhaabaa tokkolleen hin barbaachisu. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo baruudhaaf suuraa fi viidiyoon waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru sirriitti kan agarsiisudha. Addi bilisummaa Oromoo yeroo Eertiraa turetti xaxaa garaagaraa keessaa kan ture asiif achi warraasuudhaan hoggansi wal qoraasuudhaan waraanni immoo misingaa akka aramu taasisuudhaan qabsoon naaffattee kan turte amma qabsoon deebitee ijoolleen Oromoo qacaleen waraanatti dabalamtee oboo jabeessitee kilaashii matarayya baattee asiif achi kaatuudhaan diinatti bowwoo ta'uu itti fufteetii jirti. Akkuma suuraa irraa argitan kana kinootii magaalaa xiqqoo tana to'achuudhaan ammallee kinootii konkolaattuuwwan hedduu jalatti suuraa ka'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo irra jiraachuu ragaa qabatamaa viidiyoo fi suuraadhaan uummata isaaniitti agarsiisaatii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa isaa yeroo darbe bifa haarawaan filachuun isaa ni yaadatama. Hoggansi waraanaa waliigalaa Jaal Daawud Ibsaa kan ture yoo ta'u warri amma bosona jiru jaalmarroon faan nuti Daawud Ibsaatiin hogganamnu Daawud Ibsaa waraana hiikkadhaa jedhee nuti immoo hin hiikkannu jechuudhaan hoggansa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa kan ta'ee fi akkasuma ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e immootu Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa dhiisanii warra akka jaalmarroo fa'aa bosonatti hafuun qabsicha itti fufan. Erga gaafsaniitii waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa kallattii haa qabaachuu iyyuu baatu malee torbaan lama dura koraa waliigalaa waraanni bilisummaa Oromoo godhateen hoggansa isaa jaalmarroo dirribaa godhachuudhaan hoggansa jaalmarroo jalatti waraanni kun lolee lolchiisaa akka jiru barameetii jira. Jaalmarroon hoggansa kutataa lolee lolchiisuu dargaggeessaa qeerroo keessaa bahedha. Isa jalatti waraanni cimuu danda'a, Oromoon injifachuu danda'a, WBOn 4 kiiloo seenuu danda'a jedhachuudhaan namoota hedduun abdii horachuudhaan WBO cina dhaabbataatii jiru. WBOnis abdii kana dhugoomsuudhaaf
akka hojjetaa jiru mul'ataatii jira. Viidiyooleen samoona kanaan nuti isiniif dhiyeessaa turre hundi injifannoo waraana bilisummaa Oromoo kan agarsiisanidha. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo haala kanaanis injifannoo garaagaraa galmeessuudhaan waraana weerartuu biltsiginnaa biyyatti dabalaa jiraachuu himeetii jira. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo aganaa gurraa isin buusaa dabaluudhaan immoo yeroo biraa isiniif dhiyeessaa amma gara odeeffannoo chaanutti isin ceesisa. Olompikiin Tookiyoo Jaappaanitti gaggeeffamaatii jira. Jaappaan magaalaa Tookiyootti Olompikiin guddaan addunyaa waggaa hedduu yookaan waggaa 4 gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u Atileetonni Itoophiyaa duraanii injifannoo gurguddaa galmeessaa turan bara namoota sadarkaa duraaniitti osoo hin galmeessin hafaniitii jiru. Lata Sanbat Gidee fiigicha meetira 10,000tiin ni mo'atti jedhamtee eeggamtuyyuu sadaffaa baate. Faallaa kanaaf mootuu kan tokkoffaa ba'een intala Oromoo biyya Niizerlaandii fiiduun Siifan Hasan. Qacaleen intala Oromoo godina Arsiin Asallaa fi Saguree jidduutti guddatte Siifan Hasan dorgommii meetira 100,000 dubartoota Olompikii Tookiyoo injifatte. Siifan Olompikii Tookiyoo kanarratti meedaaliyaa sadaffaa ishee argatte. Meetira 1,500 nahaasaa meetira 5,000 ammoo warqee injifatte. Lata Sanbat Gidee kan riikardii addunyaa of harkaa qabduu fi fiigicha kana walakkaan ol dursuun atileetota biroo duubatti hambistee sadaffaa ba'uun naasaa injifatte. Siifan Hasanii fi Lata Sanbat Gidee ji'a lama duraa garaagartee guyyoota lama gidduutti qofaan riikardii addunyaa meetira 10,000 galmeessan. Dhalattuun Itoophiyaa kan biroon lammummaa Bahareen qabdu atileet Kalkidaan Gazzaany lammaffaa baateetti jirti. Waan ajaa'ibaati. Asirratti waan baay'ee nama ajaa'ibu mee ilaala. Tokkoffaan kan baate Siifan Hasanii. Siifan Hasanii intala Oromootiin biyya Niizerlaand warra Awurooppaatiif fiidi. Kan lammaffaa baate immoo lammummaa Bahareen qabdi. Biyya Bahareenii fiidi maqaan isii atileet Kalkidaan Gazzaany jedhamti. Kan sadaffaa baate lammii Itoophiyaati isin Itoophiyaa maa fiidi maqaan isii Lata Sanbat Gidee jedhamti. Warri Itoophiyaa yookaan ijoolleen Oromoo kuni maaliif dandeettii fiigichaa Rabbi akkasitti kenne wanti jedhu mootu gaafii guddaa namatti horam. Gama hundattuu ijoollee maa Itoophiyaa keessaa dhufan kallattii hundaan injifannoo galmeessee keessumaayyuu intalti Oromoo qabsooftuun sabboontuun Siifan Hasan tokkoffaa bahuudhaan gammachuu guddaa nutti dhagame yoo ibsinu gammachuu waliiniin. Siifan Hasan baga milgooftee baga irraantee baga waaqii irra si'aansee baga tokkoffaa baatee Siifan Hasan dhiyeenya kana fiigicharra turtee 5,000 fiidee 1,500 fiidee akkasumas ispoortiiwwan garaagaraa irratti hirmaattee haala dadhabbii kana keessa jirtuun fiidee mootuu meetira 10,000 tokkoffaa bahuun injifannoo caaludha. Baga gammaddee siifoo baga gammaddee siin jenna. Amma odeeffannoo itti aanutti siin ceesisa. Dubartiin Turkii dhiibbaa uumuun beekamtu suuraa Amsterdam Sex Museum keessatti kaateef himatamte. Dubartiin Turkii dhiibbaa uumuun beekamtu suuraa muuziyeemii waa'ee qunnamtii saalaa agarsiisu Sex Museum beekama Amsterdamitti kaate baacoof maxxansiteen biyya isheetii himatamuu beeksifte. Marvi Taskin 23 suuraa meeshaalee qunnamtii saalaa Sex Toys kabaja guyyaa dhaloota isheef deemtee muuziyeemii beekamaa waan saal qunnamtii agarsiisu Sex Museum Niizerlaandis bitte amajjii bara darbe keessa miidiyaa hawaasaa irratti qoodde. Ji'a muraasaan booda Tarkii keessatti hidhamuu ishee beeksifte. Biyyi Tarkii waan saal qunnamtii kakaasu qooduun yakkaadha. Amma himata kanaaf jecha manni murtii dhaabbachaa jirti. Akka seera Turkiitti namni waan fedha saalaa kakaasu qoode mallaqaan yookaan hidhaa hanga waggaa 3 ta'uun adabama. Kaayyoon koo baacomaaf ture jetti. Taskin Tarkiin keessattuu hordoftoota Instagramii 6,000 ol qabaachuun beekamti. Imbaasiin Turkii London jiru dhimma kana irratti deebii hin kennine bilbilas hin kaasne. Mr. Taskin Istanbul kan jiraattu yoo ta'u guyyaa dhaloota ishee waggaa 22ffaa kabajuuf jecha hiriyoota ishee 2 waliin Neezerlaand deemuu himti.
bakka isaan deemuuf qabatan keessaa tokko Sex Museum kan addunyaa irraa daawwattoota hedduu harkisu beekamudha. Taskiin muuziyeemicha keessaa meeshaalee bittee kan qaama saalaa dhiiraa fakkaatu Instagram ishee irratti qoodde. Mr. Taskin suuraaf kun waan balleessaa hin qabne fakkaatus garuu Turkiitti qondaalota mootummaa karaa biraan ilaalan. Akkuma biyya isheetti deebiteen ji'a tokko keessatti yeroo 2 hidhamuu himteen. Isa lammaffaa irratti jecha ishee kennite. Taskiin kanuma dubbicha ni dhuma jettee amanti ture. Garuu jalqaba bara kana mana murtii Istaanbul jirutti akka dhiyaattu ergaan ishee gahu akka ishee ajaa'iba himte. Suuraa ergaa gabaabaa kaastee Mr. Taskin seera yakka Tarkii keewwata 226 cabsuun gaafa onkololeessa 26 mana murtiitti dhiyaatti jedha eegaatii jira. Keewwatni kun yakkoota meeshaalee fedhan saala kakaasan waliin dhiyeenya qaban hedduu tarreessa. Taskin mana murtiitti dhiyaattee jecha ishee laachuuf sodaachuu himti. Garuu fedha kun nan godha jetti. Dhimma ishee kana Twitter irratti torbaan darbe barreessinaan Niizerlaand keessatti dubbii ijoo taheetii jira. Daarektarri Sex Museum Monika Van Marlin akka jedhanitti yaalichi wannuma jibbisiisaadha jette. Muuziyeemichi Taskiif ergaa gabaabaan haala keessa jirtuuf gaddineerra jechuun barreessuun himte. Akkasumas dubartoota kaaniif fakkeenya guddoodha jedhaniiti jiru. Muuziyeemiin keenya addunyaa guutuu irratti waa'ee seenaa saal qunnamtii saal barsiisaa of ibsachuu kee fi suuraa akkasii qooduun kee si dinqisiifanna jedhe barreesseef. Dhaabbileen mirga namummaa pirezidantii Rajab Tayyip Erdogan jalatti karaa onlaayinii mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu cabaa dhufeera jedhaniiti jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon keenya kana odeeffannoo biraatiin hanga wal garuutti nagaan nuuf tura.